Baditiyyaa kakaleessa walii gaddeemaa ture san argitanii jirtanii ilma namaa waan hin dhiifama gaafadhuuf hin qabu gora xiqqoosaniif bakkan isin hin eegnetti naaf argamtanii. Namni akkamitti akka waan gaarii wayii hojjete ija haqatee miidiyaa irra dhufee. Yookiin boo'icha qiyyaa fi akkuma hiyyeessa qiyyaa laalaniiti baaragee yookaan miyyoo tana dhiisu ijaani angaruu yoo du'a taate qofa duuti silaa osoo naa danda'amu osoo rabbiin ka dandeessisutti taate. Sheeka isin waan baay'ee beektu akkamitti waan ajaa kana jajjabeessitanii abshir jettu kaan hin callistanu. Ispoortii kee hoteela kee anasii kadhataatiin jedha hin qabu waanuu miskiina rabbitti lamminyaalle mistinaa jaarsaa jaalallee lamaan wal aganaanya'uuf qophiidha nama booda. Dhugaa jedhe Asliin. Fuudha jettee ammoo xaartaree intala akkana intala AB ammoo tiniin laal AB nisii badhee mara keessa ammoo tiniin faca'e. Hintala ammoo ooraan qaamni isii qullaa viidiyoo nama. Akkasii dubbiini. Uffata Oromoo ima hudduu jaalatti laa ilaaha illallah hudduu. Mee kun hunduu amma hudduu boonii jedhaa akkatti na barreessa subhaanallah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harkafuun hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam akkamnaaf jirtu jiruun jireenya aafiyaan barumsi kulaalitiin hojjetaara kulaalitiin. Egaa har'as egaa viidiyoo kabraa isinii qabadhee dhufeetan jira akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo kan samoona kana sooshaal miidiyaa irra deddeemaaraan wal qabatee viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufeetan jira hamma xumuraatti waliin buhaarraa waliin turre jechaadha. Warreen immoo gara chaanalii kanaatti haaraa dhuftan subscribe gochuudhaan eegala warri qubni keessan nagaa ta'e subscribe gochuudhaan viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaan isin jedha. Warri immoo qubni keessan nagaan ta'an rabbi isin fayyisu jechuun maallaqa sassaabnee isinii fayyisnu harka keessan isinii hojjechiisnu. Harka keessan isinii yaalsifnu nutti himaa yookaan yoo subscribe chaanala kana fakkaate atoo subscribe godhi yoo teessan jechaadha harkuma keessan isinii fayyisiifnee gootani malee gaa nutti himaa. Akkuma viidiyoo dheengaddaa irratti immoo dhiyeessine mucaan kun rakkina isaa sooshaal miidiyaa irratti himateennaan namoonni baay'een sagalee taa'aa fi turanii qarshiin baay'eenis walitti qabameeraa fi warra immoo qarshii kana walitti qabeef galata galfataa jira. Galatoomaa isiniin jedhaa jira. Egaa ijoolleen Oromoo wal gargaartee wal jajjabeessuu qabdi. Viidiyoo kaleessaa irratti immoo namoonni baay'een yaada isaanii kennaa turanii akkuma sanas toora tiktookiittiinis namoonni baay'een sagalee isaanii waan qooqama qaban dubbataa jiranii nu waan jennu isinii galee miimii waa'idhuma namni jedhe dhaggeeffannee barumsa irraa fudhannee yaadatti kennee namime. Yeroo qaama saala dubartiirraa dubbattan hojiin qabdanii hojii dhabdan seetanii quraana qaraatanii nama ajaa'ibdu bar wallaahi waan akkasii akka hin jibbu qaama saalaa jechuun qaamuma saalaa haadha keenyaati achiin dhalannee gadi baane jamaa rabbiidhaati nammoo guddaa kanatti immoo taa'ee irraa dubbataa bar shiimii humti wayii isin hin qabu. Inni dubbatuufis inni itti dubbatu inni itti duulu inni siidhaa dubbatus tokkuma garaagarummaan qabu na biratti wallaahi baay'een isin jibban akka sareetti isin jibban waan akkasiirraa yeroo dubbattanu amantaadhuma isin hordoftantu na dhibaa bara amantaadhuma keessantu na ajaa'iba dhugaa rabbii ani amantaan koo addaa mis fakkeenyaaf keessan immoo dhuma na ajaa'ibaa bara. Akkasi mujee koo akkasi isin galee nama dhibdu wallaahi dhugaa. Meemee haati kuma amma adda maal gochuufi. Haadha kun kan immoo gama baasii malitti badu bayeessa naqa haadhiyattee qaallitti kun yookaan immoo balleessuu laal isa dhiise baatama. Nagaadha abbaa fayyaadha nagaadha alhamdulillah waan taane maal jette abbaa. Nagaadha maal abbaan tamaan boona jira waan taane abbaan kee nagaadha. Nagaa akka Fayyaadha alhamdulillah. maali ree kun inni kun maali? Dheet galchaadha. Namannatti abbaan si man nagaadha. Kee nagaadha. Fayyaadha. Maali beesanii Dheet abbaa galchaa namaati dhees. Galchaa namaati dhees. mucaan nagaadha kaaba. Nagaati. Haati kumaa Nan gaafatinaadha kuma. Laamee abbaa. Burtuqee koo irratti naa dawwaltaa. maali naguma miti? Nagaadha ilmoo koo haadha kumaatu na ari'atte. Namatti nan himin ilmoo koo. Maaliif sin ariite? Hojiin hojjettan dhannana gamana teessanii gisa hunda maal abbaa keessanii narraa gootu narratti fuutanii jettee na ari'atte laa surree koollee feestaalii keessa gootee natti kennite. Ilmoo koo burtuqee koo irratti naa dawwate. Amma eessatti hin bada.
jaarsa ijoollee gabbayee akka namaa katamaatti galee baadhee buluu hin danda'u. Isiniin dawwala. Kaleessa haati kumaa akkas mucaatti gattee gabaa deemnaan nu immoo maaliif warra lammaffaan fuusifnu jennee warra lammaffaa fuusifneera isinii galee maaliif warra lammaffaan irratti fuutan jettee mana ariyattee itti haati kumaa. Haadha kumaa kana maal goona laata? Haadha kumaa kana maal godhuu qabna? Rakkisteetti yoo rakkisteetti. Bakka baay'ee jirteedhaan haati kumaa kun. Iddeedhaan jirteedhaan. Dubaayin fa'i kushiinaa madaamii keessa teesseedhaan haati kumaa. Har'a waa lama dubbachuu dhufee viidiyoo kiyya kaleessaa akkuma sheer gochaa turtan viidiyoo kanarra sheer naaf godhaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baditiyyaa kakaleessa walii gaddeemaa ture san argitanii jirtanii ilma namaa waan hin dhiifama gaafadhuuf hin qabu rabbii kiyyatti hubadhee rabbii kiyya dhiifama na gaafadha. Garumoo isinii uummata musliimaa kan osuman haadhaaf abbaa kiyya caalchisee osuman maatii kiyya caalchisee isin ilaalu dogongora xiqqoosaniif bakkan isin hin eegnetti naaf argamtanii jazaakumullahu khairan. Ammoo itti aansuudhaan abbaa manaa kiyyaa isin faana hiriiree ana nan gannee yookaan immoo ati nama akkanaati jedhee nan dhiisnee inni har'allee ta'u jaalala naaf qabu naa ibsaa jira na bukkee jira haa galatoomu. Namoonni tokko maaliif abbaa manaa keetti hin galtu warroonni jettanii na gaafatan yookaan immoo deemi galee warroonni jettan wanta naaf hin guutamiin tokkotu jira. Wanti sunis jireenya biyya ormaa keessaa galuudhaaf jireenya baqaa keessaa galuudhaaf maallaqatu nama barbaachisa. Ani immoo maallaqa ittiin galummoo hin qabu. Kanaaf na bukkee dhaabbadhaati abbaa manaa kiyyatti na galcha. Ani isatti galuu barbaada yeroo ammaa. Asirratti dhageessaniittu qoy hin kolfin suuta jedhi hin kolfita. Asirratti wanti jedhu barbaadu yaa tokko ji'a guuteera wanti kun ji'an guunne Mubaarik Musammaa Muhammad Bayaaniin yoo fedhii qabaatte mucaa kana maallaqa walitti qabnee gara biyyaatti akkati galtu goonaa gara biyyaatti akkasiin galtu goonaa. Wal fuudhaati wal bira jiraadhaa jedhanii turan. Mubaarik akkas jedhee osoo hin turin wanti kun uumame. Asirratti badiin kana eenyuuti? Uumama maal jedhaatti erga kun irratti argame booda dhiifama ustaasni akkas godheennaan akka keessanii nan goonee akkas gooteennaan maal akka jedhamtu barbaadde. Isayyuu argitanii badii ishee amanteetti jechaadha. Durmaan dursii ija jabummaan akkasii yoo rabbi ija jabummaa akkasii namatti hin kennin ibboo. Maa inni akkas addiidhuma kana yeelloo dhabanii waan hin taane godhanii ka'anii namarra ba'anii akka keessan amma bakka isin ilaaltan bakka kamitti akka ilaalamtu barbaadde. Isayyuu ustaatichis hin dagamame ta'ee hin beeknu maal jedha ba'ee yoo maal ta'e namni hin dogoggoras waa meeqa haasaa kun gaariidha jedhaattam hamma dubartoonni bor kana isii kanarraa baratanii dubartoonni maal godhu akkamitti waan akkasii jajjabeeffamanii. Yoo akkam samaayiidhaa sii buute maa wanta akkasii maaf jajjabeessama maa. Anumti na dhibe malee namichumti jechuun ani siin kunis innis na dhibaara. Meemi yaada nama tokko dhaggeeffannee walitti deebina. Hin fuudha jettee ammoo xaartaree intala akkana. Intala AB ammootiin hin laal AB'n isii badhee mara keessa ammootiin hin faca'e. Intala ammoo ooraan qaamni isii qullaa viidiyoo nama hedduu bira gahee namni buufateetiin hin jedhe islaamaa kiristaanni ka buufate. Akkamittiin fuudha jette inni viidiyoo irraa waraabee galgala janaabu. Niitii ammootiin hin teetanii kaa irraa qabdu san ka qaama qullaa itti kennite sin wallaahi deebi'ee hin fuudhu durrii yemmaan sunu atiin nama diini ammoo nama waa hadiisa immoo akkamitti hinaaffaa dhabdare akkamitti ammoo maasiyarra jajjabeessita miidiyaa keetiin abshii ati tiyyumaa jettaan maaliituun ammootiin hin ta'a sagaagalummaa ammootiin osoo bira jiraate sagaagalummaa hedduutti dalagaa bara har'a akkamitti bultii naataati jettee ammootiin ardaa kee ilaaltu ati nama gaarii irraan baane maa harargeen ammootiin hin laala ummata kabajaa qabu mara. Gaafuma ammootiin ilaal biyya kee keessaa baatee ganda kee keessaa baatee ganda biroo ammootiin hin faarsitee matarratti ol baaftee karaan kana malee hin jiru jetteetiin hin jette kitaaba jedha hadiisa jedha karaan kana malee hin jiru. Har'a ammootiin ilaal akka waan dubartiin harargee keessa hin jirre akka waan arsii keessa hin jirre akka waan jimma keessa hin jirre akka waan ganda kee ollaa kee hin jirre ammootiin ilaal. Bakka biroo faarsiteetiin hin jettu har'a isiin faarsiteetuun ammootiin akkanatti qullasi hambisuun laata. Har'a jecha ulamaa ammootiin ilaal fudhachuu diddee hadiisa nabii fudhachuu diddee jecha rabbii asiin himaa ammootiin ilaal fudhachuu gaafa diddu maali re'ati hinaaffaan qabdu jaartii ta'e ammoo asirrattuu nikaa hidhachuu qabda asirrattuu fuula isii mul'isuu qabda asirratti tiktookiitti bantee abbaa feete waliin haasa'uu qabdi iimoodhaan abbaa barbaadde waliin haasa'uu qabdi
galgala ganama ammoo kun jana januu qaba maal fuuteree nama hedduu fuudhe warri tiktok illee fuudhe warri iimoollee fuudhe niitiiteeti miti niitiitii jan jedhini aybiidha tumma aarun uffata keeti akka nama surree malee magaalaa keessa deemeeti rabbi quraana keessatti dubbatee jira niitiin teessan ammootiin libaasun lakum ammoo uffata keessanii jedhe uffata kee baafattee situ ammootiin illaan badhetti gate akkama haa godhuufi ummanni ammootiin asirra jiru yoo ati uffata baafattee qullaa deemte namni maal haa godhuufi namaan nallaalinaa jechuun hin danda'ama qullaa baafattee surree qullaa baafattee katamaa keessa deemtee namaan nallaalinaa jechuun hin danda'ama. Akka waan akkas jetteeti ammoo intalatee tiktook irratti jaartii ta'e dhiifte abbaan barbaade janjanaa itti buusaa iimo irratti dhiifte dhiisi tiktookiin jettuun ammootiin karaa keessatti waliin haasofna jaalallee karaa keessatti waliin ammootiin wal jijjiiran jettuun har'a ammootiin ilaal. Tanama maraa taatee ammootiin jaartitii akkamitti jettaan har'a mucaan viidiyoo waraabeetiin qullaa isii qaama kulli akkasiin dhalatteen ammoo viidiyoo nama mara bira jiru har'a mucaan sun itti deebi'een fuudha durriyyeen maal akkasitti viidiyoo irraa waraabe sun wallaahi hin fuudha akkamitti hin fuudha jettaree eebiin waan hagana ga'u eebii maasii irratti akkamii qarqaar abshiir akkamitti jettaan aaruun summa aaruun abbo. Kana sheekaroobe kana laa sii galee asirratti yoogaa namichi jira miti jaalalli kun. Jaalala jechuuttis jaalalli inaaffaa qaba mitiire. Asirratti immoo warri sooshaal koomentii ragalaa waan akkasitti maal erga jarri warri jaallatanii akkas jettan jechaadha. Boora isinirra qaqqaba jechaadha. Waan akkasirraa barumsa fudhadhaa. Malee waan akkasirratti deemtanii deeggarsa gootanii fi waan arginaa sa'inaan dubbatinaa waan akkasii asirratti isin irraa barachuu qabdan waan akkasirraa. Baay'ee kaleessa viidiyoo kaleessa irratti baay'een dubbanniyaan. Garuu namni kun jajjabeessuun qabu akkamitti jajjabeessa namni waan akkasii irratti atu yookaan sooshaal miidiyaadhuma kanarra baasuu dhiisuudha yookaan callisuu lamaan keessan iyyuu isin kun ija banattee dhufte maal jetti namarra teesse abbaan manaan keessan akkasin na gootan inni nan goone inni na dhiiseera Boris itti deebii akkasii dhiiseera addaarraaf si dhiiseera piliis warri dandeessanii jaalala walirraa bahan jennuuni adda hiikaan jennuuni namni ooma jaallate qaba ooma jaallateef qaba kan hin jedhu asirratti erga ni jaallate warri dandeessan ijoollee kana biyyatti galchaa ijoollee kana wal biratti galchaati wal biraa jiraatanu yoo barbaade areebu mana keessa naannessee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaya fayyaa keessanii viidiyoo tana Ustaaz Muhammad Bayaan akka dhaggeeffattu kabajaasii affeereetiin jiraa jechuudha. Boniyyee waan jedhuun hin qabu goshee jedhaan isay bagaa jedhaan boniyyeedhaan baga rabbi salphisee jedhaan. Ustaaz Muhammad Bayaan immoo hadiisni ati har'aa Facebook irra post gootu kun gaafa jaartii keetii bichaa hojjetaa gaafa boniyyee bichaa dalagaa hadiisni illee gaafa boniyyee hadiisni haaroon illee si biraa maddisiifama gaafa boniyyee hadiisni quraana illee si biratti ni dalaga gaafa mootuyyuu seenaa hiriyaa boniyyee sana bultii isaanii hiikuuf maal goote yaa sheek waan maal goote maa dubartii dhami seenalleen obboleettii keetimi oomishtuu hayyuutimi seenalleen hiriyaa jaartii keetitimi viidiyoo wajji waraabdanii gadi lakkisina waan jedhurraa suuraa qottee namni biraa fidee sitti erge fiddee jaarsa seenatitti ergitee akka isaan wal diigan goote bara jazaan ammaa oolteen bultu sitti illee baga assay ila wallaahi billaahi takka eebii namallee gammadeen beeku eebii maan namallee natti hin dhuftu tabooniyyeetun qaata na dhuftallee tabooniyyeetun natti dhuftallee isin ajaa'ibsa tanaami ta seenaa san poosti godhi jedhamee wallaahi billaahi poostin goone suuraa ka seenaa tamaam fiddee gaafa sooshaal miidiyaa kan kee guddaa kanarratti poosti gootu seenaa san agartee jazaa rabbiin jazaa gizee amma la harkumara hoodhuu namaan jedhala ilmatti wanni taruun jiru zaraa zartitti wanni taruun jiru akiratti illee wanni dhufuun jiru asumarratti hoodhu jazaa keessiin jedha gaafas maa wajjan nadiisni sun gaafa jaarsaaf jaartii wal diiguudhaaf jemsee waan dabre irratti jechuudha har'a boodiyyee tante maal si dhagahame yaala san ilaaltu daqiiqaa takkaa miti ka waraabame daqiiqaa 23 lazaahum viidiyoo takkaa miti jalaa gubbaan saaqattee gaafa boodiyyeen akkas taatu maaltu sitti dhagayame yaa ahlu daawwaa yaa ahlu sheekh maal abbaa keessanii fiddan isin warri daawwaa nama godhuu fakkeessitanii teessaniif akka itti bulta ooltan hin beekne nuti miidiyaa kanarraa yeroo dhibba viidiyoo waraabaa osoo oolle durriyyee miti nuti la mee ijoollee miidiyaa kanarraa iyyitu qaama isii tokko fidaa poosti godha ijoollee miidiyaa kanarraa nama arrabsitu qaama isii tokko fidaa poosti godha warruma sheeka taphatu kana gizee hundaa viidiyoo isaanii gadi ba'a warruma ajjibatu kana gizee hundaa viidiyoon gadi ba'a an namni umrii kiyyaran arrabseen beeku namni tokko arrabsitu dhalaan jechuudha dhalama ajjabatte kana bicha hin arrabsa piroofaayiliin ijaabaa keessan immoo osoo ijaabni sun keessa ta'ee rabbiin eebii keessan isin sattara ture ijaaba wayituun qabdan ashqaabaa cochi
nam haga booniyyee daawaa godhu jira nam haga booniyyee ofirra dhaabbatu jira of gahee akkana of gahee kanatti barboontee qorraatee ani viidiyoo akkanaatu nama biraa qaba hin beeytu barsiin akkana biraa qabdu nama sattare rabbii kiyyaa nama sattare subhaanallah hojii rabbii kana warabbal kaaba osoo guyyaa wahii jiraatee guyyaa ilmi namaa hundi isaa eebiin isaa badhee baatu guyyaa wahii osoo jiraate anaaf sillee silaa osoo guyyaa sun hin geen dhufacheesne yoo guyyaa sun kalaa deemu awaatumaan duuti nama baay'ataa deemti eebiitii yabbaha namni akkanatti qonxuuffatee jechuudha garii mufaaja'aa jalaa gadi lakkise namichi fedhu arsiita fedhu jimmata fedhu wallota fedhu jinniita bagasii baase eebiite biqaatii qaba namichi akkasii irraa dalagatu sun tokkoffaa shayini kunillee haasahan kafaree daangaa tare karaa dubartiin islaamaa jedhe dubartiin islaamummaa keessa guddatte badduudha jedhe fuudhaaf hin taatu waa baay'een raasa hin beeytan karaan jannataa karaa nabi muhammad hin jenne karaan jannataa karaa dubartoota shawaate jedhe waan baay'ee jette jecha kanaan daangaa dabarte booniyyeen fiiqi jettee akkuma geenu daan jirma gaacanii samii kana korte laa boonarraa jechuuf jajurraa jechuu ila akkana qeessan deemte laa baga rabbi fidee fuuldura kee innatti isin salphise wallaahi billaahi tallaahi namni anaa gammade hin jiru eebii qabaate taanaan ummaa jabbirqii miti bahee haa mul'atu si jammar siggira labbinyum aadeedha isin dura miidiyaa fayyadamne isin dura garee barnootaa keessa ture isin dura hadiis isin har'a qaraatan kanallee qaraanee jira manum mattaa maxuun garuu laal ganama galgala miidiyaa irraa ijjinuu haasofnuu taphannu kolfinuu eebii akkanaan qabnu bultii keenya laa akkasitti jabeeffanne jaalalateen wal amantii keenya jabeeffanne haaraa wanni nu sodaannu wayi dhalaan akka booniyyeetu joonjoftuun dhuftee jaarsa keenya nu jala abbalaashessitii ke jennu yaada keessa jira lalan manuma jabiin dhufee ganaa ji'a sadii galuudha jechuudha galuudha jaarsa kee akka dhalaan akka kanaa dhuftee na jalaa saasaatuun barbaadu amma riikardiitti qabu eegalan habiibi wallaahi barattuu gareetti bana barattuu garee barnootaati wallaahi habiibi osoo akkasi godhani osoo hidhima keekan riikardii dhalaan jaarsa kiyyatti qabdu natti ergee jala salfadhe aniin jaartii isaa jechoota san jedheen hin beeku jechuudha aniin jaartii isaa jecha sana jedheen hin beeku gattuqee dhageeffadha riikardii gattuqee dhaamsaa dhageeffadhaa jechuudha riikardii ani salfadhe jaarsi jarri miidiyaa warri barattoonni markazaa kunneen itti jiran maqaa warra seeran baratullee hin balleessinaa baazawee eebii teessan rabbii wal duubaa duraan gadi nuuf haa baasu bismillaahi rabbiin ammallee warroota fakkeessitoota isaan malee namni qareen jiru isaan malee namni diitu beeku jiru isaan malee namni ilmi beeku jiru isaan warra fiiq jedhu kana guutuu rabbi gannu hayaasu ajjabettanii duutan wallaahi jedhame yoo namni xiqqishuma asii rifeensa hii mul'ise baarakallaa fi garee duniyaadha baru akiraa rifeensa kan kee ajjabadhu ishii akiraan teehoo gaafati shishini asii osaa qatteerra nammatarraa si harmarraa isaa qabsanu eessa dhaqe faayilii cufate gaafas faayilii cufate ka akiraa keeti masgabni kee cufaadha gaafa xiqqishuu mormi namaa mul'ate obboleettii tiyya morma kan kee ana morma kiyya raddaa ana goota kan kee qaamni kan kee badhee jira bar inni kabaa barbaqqa amma raafaan kan kee ziippi gootu walaa midra sheekii walaa midra qeesii walaa midra ajjabattee fi sallamtee fi jinni afaan kan kee ziippi gootu nurra baqqa kalaas yoo ati kabaja namni si kabaja dubartiin hin dogongortii dubartiin maal dhiira meeqa ayinataa nutti dhufee beeka nuun dogongorsiisa kana jechuun humna qabaannee osoo hin taane waan badaa ta'e hin beeyta kaa waan siin fayyan hin beeyta baar waan siin fayye tokko siin fayyadu baar akkami qalamatii godhatanii dhiira namaa wajjin akkas ta'an gilsii wali himuudha mindannoo madda baabas akkasitti irra diddibaa maalinni wallaahi dashqaabbattan isse garaan dhadhaana dhuge tokkoffaa sheekattis aara qaba maaliif jennaan ufiif suuraa keessa walajjin gadi lakkisinaa jedha viidiyoo jaraa ofumaa gad lakkisuu jalqabe seenaaf booniyye haa nuti micatti irratti deebii kee dulu'eenee anu seenaa sana agartan gorsan seenaa saniif dabarsanatti aartee jechuu garuu dhiifama gaafadheen jiru har'ammootuyyuu gaafas bultii siidii gudhafoniin hin hojjannu jiru sababummaa viidiyoo wajjin jaartii kiyya inni sheekakaa jaartii sheekaa jennee lolaa turre hundi kennaa jaartii sheekaa mee kana caalaa wanni isin gammachiisu maaltu jira jazaan nama harkarratti hodhu jedhamtee namaa kennamuu caala osoo sillee ta'e akkuma kana waan ta'eef gammade oduu anallee ta'e akkuma kana hadiisni gaafa booniyyee hojjetu gaafa seenamaa hojjetu didimaa dhokate micattiin tu miskiinaa dubartiidha sanuu odoo seenan eebii takka hin qabne jechuudha sanuu odoo seenan bal odoo viidiyoo seenaa sun irra jiraate namni sun poosti gochuu dabar
garuu viidiyoo suura musanuu poosti godhee jira agartanii miti suuraa nabari guyyoota beeka poosti godhe jedhamee ani hin godhu jedhe maaliif maamina gabbaañune nama eebesuutti hin qabadhan maaliif maa miidiyaa waa hojjedhu beeka didee ragaas ni fiduu danda'a garuu ayas falligeenyam hojiin qaba biiziidhaan gaaf kaaniif maa dhaqee poost eessa dhaqadiis gaafas maa dhukate tuyyuu barsiisa diinitiisa maa dhukate gaafa bultii namaa diiguuf hadiisni kun maa dhukate gaafati bultii namaa diiguuf hidhattee kaatasan har'ammoo gaafa bultiitii jaddiigabattee hadiisni gadi yaa'aa ashqaabaa coch ganaa salphachuuf teetan takka takkaan meedira fakkeessituun ganaa salphattan baga. Afuuraan akka tokko afuuraan kuttee hoo afuuraan kuttee anayyoo ta'u bishaan wayina barbaachisaa hin jiru ree haa ta'u ga'a haa ta'u garuu walirratti gammaduun gaarii miti walirratti gammaduun gaarii miti. Namni hundinuu yaada ofii kennata gubaa garaa jiru baafataa jira namna rinkanaan qabeechaadha. Kan immoo baay'ee sana dhime maa inni beektu viidiyoon harka jira innaan namni wayii mucaa wayii namni keessoodhaan dhagee gaafate qoyaa Oromoon keenya waan akkasii ilaaluu barbaada laalaa meeme kana. Subhaanallahi Oromoo eebata Oromoo ima hudduu jaalatti laa ilaaha illallah hudduu. Mee kun hunduu amma hudduu boonii jedhaaloo akkatti na barreessa subhaanallahi. حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله أمة ورمى ميلا لا جربا دي ودو تنكسين قالي تات لا إله إلا الله نما إبا ميكا بر سبحان الله سبحان الله Godeen Oromoo baate sidii galee namni baay'ee waan akkasii ilaalu jaallata laalaa uummata keenyas maal isinii godhan akkasii ilaaltanii subhaanallah. Namoonni garuu waan miidhan itti fakkaate anaaf carraa bareedaan hawaasaa jiru hunda'uun jechuudha. Iddoo maammoo ta'ee jaarsa beektanii. Anas immoo akka waan namiidhaniitti tila akkuma yookiin boo'icha qiyyaa fi akkuma hiyyeessa qiyyaa laalaniiti habaaragee yookaan miyyoo tana dhiisu jaani angaruu yoo du'a taate qofa duuti silaa osoo naa danda'amu osoo rabbiin ka dandeessisutti taate silaa bakka takkatti guyyuma tokko naafisillee fuudhee laaduma tokko silaa waliin qabrii silaa seenneen barbaada. Akka yaada kootiitu silaa akka jaalalan siif qabuuti. Akkan jaalalan siif qabuuti. Anaaf abshir wabbaa mana kiyyaa. Abshir. Siin jechuu rakkoon bara uummata rakkoon hin jiru ani jechuun ani nama miidiyaati miidiyaa kana nin beeka ani nama waan ganaatiif illee jedhee nama mataa kiyya gadi cabsee yookaan immoo waan akkana akkasii jedhu tokko illee hin jiru. Dogongora uumameef is okay in dogongorre jechuutti hin jiru. Garuu uumamu bakka jireenya namarratti dogongorri tokko inuma dhufa jechuudha. Namni ani qulqulluudha namni ani dogongora hin qabu ka jedhume gadi ba'ee narraa dubbatu. Namni hundumtiyyuu dogongorri isaa namni waliif obsee waliif safaree malee namni qulqulluun hin jiru. Kanaaf jennaan immoo dogongora kana caaleyyuu namni ni daraga. Dogongora kana caaleyyuu namarratti ni adeemsifama. So kan kiyya kun immoo kan namaan adda ta'ee itti mul'atee jira namoota tokkotti. Ani garuu I don't care waa takkalee natti hin fakkaatu. I don't care gabbaachuu adalla. Isiniyyuu dhugaa dubbachuuf jaalala jaarsi ishii jaallatuyyuu reef sirriitti hubattee bartee jechuudha. Jaalala keelleen hundatu beekee inshallah jazaakallaahu khayran atillee ulfaadhu galatoomisin jenna ustaaza keenya qaalii fi gaarii. Hagam akkati mucaa kana jaallattu kan jechaan gochaa turte caalayyuu kanati jechaan hojjetaa turte caala kanatti gochaan agarsiifte kanatu nu boonsee galatoomi ulfaadhu siin jenna. Jaalala ati dhugaan jaallattu immoo ummata hundatu siif beekee siif bareedleedha. Isinillee nama hunda caalayyuu isinillee namoota galchii beekteen siin jedha. Namoota galchii nama galcheedhaa jirti. Nama lafa gaggeessaadha illee gastii keessanaan mul'achaa jiru akka godhu maalat
Istiqaamni baay'ate ishii namaaf hin jedhu wallahi duubatti illee gara nama 1,000 kan ergatanii. Asirratti immoo amma akka ergisiirru jechaadha. Dogongorri waan gaarii wayii si'anii warri ilaalaa jiran jiru. Kontaa agalanuu warra akkasii. Isayyuu waan gaarii godhanii miidiyaa irratti bahanii dubbataa jiru. Isa akkasii gaa baay'ee nama dhiba. Alana bakka TikTok nuti taphataatti miti alana. Nuti taphataatti inni beekaanis wallaalaan dhufee. Duuneerra danuu qoleen keenya kanaa jira. Haga mana madaamii teettee qubaanuuf gorogortu. Haga mana fincaanii teettee tiriin shintibeetii keessa fincooftu. Tiraanispoortii kee hoteela kee anas sii kadhataatiin jedha hin qabu waanuu miskiina rabbitti. Lamminyaalle mistinaa jaarsaa jaalallee lamaan wal agganaanya'uuf qophiidha nama booda. Haga isin viidiyoo of waraabdanii isin jala saalfannu. An miskiintichi keessan garbichi keessan isinitti kadhee walitti isin fiduuf qophiidha. Viidiyoo waliin dawwalina. Yoo dawwaltanoo huccuu walirraa yaasina. Wal fattaraa. Akkamitti namni viidiyoo walii dawwalee huccuu baafataadha. Ani amma ka gaafii natti ta'u kana barko. Ani intalli dhalaata akkanaa dawwaltee እናቷ አፈርት ብላ ማል አባ እሲ ዋንታቴ ውጩ ባፈዳ አኒት ደወሌ ነዶን ውጩ ባፈቱ ሱኖ ጀዝብቲ ሁዱ ይዘን ከዛው ማራሻው ኢሰኒ ኢትካየኒ ብዬ ሃኛቱ ኢሲኒ ጎውቲ ከናብ ያባቴ አኒ ከናብ ወጋ ዴራ ፕሊስ ሩዛ ኢርኢሳ ሜው ጆለን ብዬ አረባ ጅርታ ሸመራን ማነ መዳሚ ጅርታን አና ኢስኒን ጀሬ ሜ ሩዛ ኢርኢሳ والله روزا إرسامه أما دياسبورا كو فيديو فورا بدون أرجتو بار سناب شاتين دولتافي دياسبورا جنا يو برباد سناب شاتي بوفت سناب شاتي دولتافي حاجة فيتي حصلتا جزء أتشوفته فيديو ونأتي وجين أوديت تقولون إمبد كانوا ملة ولا تجولن بياربا عند دياسبورا شو قرمامي ويو أرجت سناب شاتي داونلود قرات Arabaan agarree amma kalee namitti kalee waliin taphanne yamanii takkan agarree tamakkaan jirtu Snapchatiin kottu ta'an ni tawaasin Snapchat naan jirti argitanii anaa gurraacha kana surree baafadhu jettee achi keessa oofuu feetinatti fakkaate biyyee haa nyaattu isiin amma beerri biyya faranjii jirtu teennummaan ta'a Oromoo dunii fi nadhoon Arabaa Snapchat siin jetti Snapchatiin gizee ati haasoftee qoofte ufumaan haqabaa waliin odeessita. Are you understand? Nuti miskiinan biyya Arabaa kunoo xiqqashama waliin galle asuma imo wal yaaban asuma messengeraa wal yaaban asuma maal jedhanii ka Dubaay tokko maalni ka Dubaay ka warri Dubaay ittiin dawwalu tokko maalni ka warra Dubaay sun hin qabu waan san ka Dubaay tokko maalni ka beerri Dubaay ittiin dawwalu tokko bareesan hadhoon Dubaay bootoomi eeywa bootoomi yaabbatti messengera yaabbatti imo yaabbatti maal innaante bar kuni magganaanyadha malee ka yaada itti sirkii walii dabarsan malee iimoon miseenjariin bootomiin beergoo miti bar beergoo iraasu kan mattaaqoo sees gaala maadar kondom ያስፈልጋል አንቺ ድቅልሽ ውሻ ስትሂማራ አስረግጬ ምነግር ቤርጎን ስትሂማ ጅራ ደገ ቤርጎ ማዮ ቀባት በር ቤርጎ ማለት ወይ ቤርጎ በይተሩ ፊሲል ሆሎ ተውሶ ሆላ ኢዶሶ ዳራታን ቢያያተኒ ሩዝ ቆፍተኒ ያከነ ጎረተኒ ቤርጎ ራሱ ከዮነች ማታቅ ሴት ጋር ለማደር ኮንዶም ያስፈልጋል ጅሎች ማንም ቪዲዮ ሲደውል ከፍታ ቂጧ ምታሳይ ደደብ asli miira keessaa ba'e asli miira keessaa ba'uu qabdaa mee viidiyoo tokko kan dhumaa bareedduu wayii mee dhaggeeffadha walitti deebina. Dubartii takka janaajjanee odoon fuudhiyyoo dhiise maaltu narra jira akiraateettu janaajjanama duniyaateettu janaajjanama hireeteettu janaajjanama qabeenya keettu janaajjanama duniyaateettu janaajjanama kun haraam. Dhiiraatiif ijoollee dhiiraatiif dhageessi gurbattii kan nan waan gaggaarii ibsitii silmaayyuu nan jaalladhaanii har'as waan bareedduu wayii nutti himte kaate nutti meeka'e
Egaa viidiyoon irraa baay'ee dheeraadha. Dheeratus ittiin fataa ittanitti yaada irraa barattanitti yaada. Viidiyoon irraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin baarsee isin gammachiisee yaada. Hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti oroo shawuu baay'ee.